Namoonni hedduun dhimma maallaqaa irratti nagaafachaa jirtu jechuudha. Namoonni gara biyyaatti maallaqa qabannee yoo gallee akkam rakkoo qabaayii maallaqni biyyatti jijjiirrachuudha moo asii ergachuu wayyaa warri jettanii asumaan isiniin beeksisaa hanga dhumaatti na wajjin ta'uun fedha keessan haa ta'u isiniin jechuu barbaada. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha isiniin jedha isinillee nagaa akka taatan abdiin qaba. Ammallee nagaan keessan itti fufaa haa ta'u isiniin jechuutiin an barbaada. Haaraa kan dhuftan immoo nooraa baga nagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jedheera. Subscribe, like, commenti akkasuma immoo share gochuu hin dagatina na jajjabeessaa isiniin jedha. Adaraa obboloota koo walaa jabeessinu isiniin jedha. Isin yoo na jabeessitan malee ani kophaa koomaa hojjechuu hin danda'u. Namni gaafa nama jajjabeesse amilee godhachuuti danda'a isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf daawwachuun keenya erganuullee laayikii naaf godha isiniin jedha. Toli obboloonni tokko tokko jechuudha lakkoofsa kiyyallee kan na gaafattan hin jirtu ani immoo hin qabu jechuudha. Telegiraamii fi WhatsAppidha kana ni fayyadamu. Achirraa yoo na dubbisuu barbaadani profaayilii koo jalaa lakkoofsa koo fudhattanii achiin na dubbisuu dandeessu isiniin jedha. Dhimma na barbaadaniif yoo natti himtan isiniin jedha haay jettaniitu garuu hin dhiisinaadha. Haay hin deebisu waan ta'eef jechuudha. Maaliif anillee akkuma keessanii hojii mana namaa hojjedha waan ta'eef yeroo bal'aa hin qabu isiniin jedha obboloota koo. Kanatti haansuudhaan obboloonni baay'een maallaqa fudhannee yoo galle rakkina qabaayii naan jechaa turtanii ani waggaa lamaan dura maallaqa koo walitti qabadhee jechuudha fuudhee gara biyyaatti hin galle. Asuma micayyoo wajjin hojjennu hiriyaan koo mana haadhaaf intalaa kan waliin hojjennu hiriyaa baay'ee jaaladhu hin jirti waan ta'eef ishitti kennadhee sababan akkaawunti buukii hin qabneef yeroon biyya ga'ee akkaawunti irratti naa dabarsiin jedhee si erga irratti naaf dabarsi jedhee ani jalqabumarraa kaasee karaa halaatiin kanan ergachaa ture waan ta'eef achiin na ergi jedhee akka sanatti ishiitti kennadheetiin galeshiniin jedha. Yeroo hammaa kanatti garuu karaa gabaa gurraachaa dhaabatee jira. Karaa gabaa gurraachaa kanaanii dhaabatee waan itti fufuu miti yeroodhaaf yoo odeeffannoo isaa kennameyyuu yeroodhaan booddee deebi'ee jalqabuusaa waan hoolu miti. Namoonni hedduun immoo akkan odeeffannoo qabutti har'aa fi kaleessayyuu jechuudha karaa gabaa gurraachaatiin ergachaa akka turanii dubbachaa jiru jechuudha. Garuu isa kanarratti gara biyyaatti maallaqa keessanii karaa halaatiin ergadhaa isin jedhee isin hin jajjabeessu jechuudha. Maallaqni keessa isin jalaa qabamu kanuma keessa iyyuu immoo sin jalaa otoo qabamuu baate iyyuu sin atuu yookiis immoo maallaqa keessa warrumti irraan ergitan iyyuu sababaan jechuudha. Sin jalaa qabamee mootummaatu fudhatee Itoophiyaa ga'ee baankiitu gallakkisuu didee isiniin jechuuti danda'u waan ta'eef maallaqa keessanii dafqa keessan gola namaa keessatti ho'a kanaanii qorraanii otoo hin jedhin keessatti gubattanii dheebottanii beeloftanii kan fiddan kana dafqa keessanii baaftanii in ergina yoo dirqama isinitti ta'e karaa baankiitiin ergadhaa isiniin jechuutiin kan barbaada. Maaliif dhaloota baay'eetu maallaqa ergadheera biyya naaf ga'eera isobuu waan akkasii jedhanii wal harkaa fuudhanii kanaa sa'aa jiranii hin jiru waan ta'eef tariitoo dhugumaaniyyuu galuufi danda'a. Haa ta'uyyuu malee milaalbaata jettanii yoo ergitan maallaqni keessan gidduu kanatti baduu danda'a. Sagaleellee namni isiniif ta'e maallaqni keessan isinii deebuu dhiisuutii danda'a jechuudha obboloota koo. Kanaafiyyuu maallaqa keessan harkatti qabadhaa isiniin jechuuti nan barbaada. Akkasuma immoo obboloonni maallaqa gara biyyaatti fudhannee yoo galle wayya jettanii maallaqa biyyatti fudhattanii galuurraa asitti karaa alaatiin ergachuu isinii wayya isiniin jedha. Sababni isaa iyyuu namoota hedduudha jechuudha maallaqa yeroo boqonnaadhaaf galanii doolaara jechuudha birrii asii Arabi irraa jechuudha maallaqa isaanii qabatanii galanii kafuudhanii yeroo as deebi'anii boqonnaa isaanii xumuranii as deebi'anii gana asii kanachi ergatantu jiru jechuudha. Sababni isaa iyyuu maallaqni asii yeroo ergan wayya malee biyya keessatti xiqqoo gatiisaa gadi kufaadha isiniin jedha. Yeroo ammaa kana immoo baankiirraan iyyuu kan jijjiiramaa jiru waan ta'eef eeggadhaatoo maallaqa keessanii nama amanuu dandeessan nama qabatamaa ta'e tokkotti yeroo asii galuudha kaatan isa iyyuu maallaqni keessan baay'ee yoo
ta'e ergaan takka in erginaato addaan baasato adda babaasa kukkutaato ergadhaato gara biyyaatti galaa malee maallaqa baattanii tooyi in galinaa isiniin jedha obboloota koo maaliif irpoortii keessaa illee gara biyyaatti maallaqni isiniif galuuti danda'a jechuudha gara Itoophiyaatti namni maallaqa keessanii isin harkaa fuudhu hin jiru jechuudha garuu kana hunduma isaatirrayyuu maallaqni biyya keessatti jijjiirra isaa jechuudha hanga asii karaa haalaa hirgannu kana miti jechuudha alumattiyyuu karuma gabaa gurraachaa odeeffannoo qabaattanii yoo jijjiirrattaniyyuu asitti irra fooyyaadha waan ta'eef maallaqa keessa isinii mijata yoo ta'e asitti jijjiirradhaatoo gara biyya keessanitti galaa malee maallaqa baattanii tooyi in galinaa isiniin jedha namoonni immoo iriyaa amanamtu kan qabdan jechuudha kan waliin hojjettani kan baay'ee walitti sixxan yoo jiraattani akkaawuntii hin qabdan yoo ta'e akkanani godhe sanatti iriyaa keessanitti kennadhaatoo yeroo biyya galtanii buuka akkaawuntii keessan dafa banadhaatoo achirratti isiniif agalabbaxamu isiniin jedha kanan taane taanan garuu maallaqa keessan otoo asuma jirtanii haadha keessan yookiis abbaa keessan irratti otoo galabbaxattanii yeroodhuma galuudha kaatanii daftanii yeroo biyya geessan immoo buukii keessan banattanii otoo irraa gara galfattanii natti tola isiniin jedha obboloota koo kanaafi waa'ee maallaqa fudhadhee galumoo asitti naaf wayyaa kan jettanii maallaqa biyyatti fudhatanii galuurra namoota lama jechuudha kani maallaqa biyya fudhatanii galanii ta'uu dinnan maallaqa sana fidanii dhufanii asii ergaas gaani kan ergatanis isiniin jedha qabatamaa hiriyoota nanitti siquudha waan ta'eef maallaqa keessanii harkatti qabatanii galuu yoo baattan gaariidha isiniin jedha yoommoo isiniif nama naman warri isin irratti ergattanis akkasuma immoo namni isin bira jirtanillee tarii jiraachuus dhiisuu dandeessu jechuudha isiniif nama namani ishakkitu yoo ta'e garuu maallaqa keessan gatii xiqqaadhaniyyuu isinii jijjiiramuu wayya waan ta'eefiyyuu fudhadhaa galaadha akkam yoo ta'eyyuu karaa baankiitirraa jijjiirrachuu dandeessu jechuudha oolmaa baankii sanaatiin isiniin jedha obboloota koo karaa birrii yookiis immoo doolaara biyyatti fudhatanii galuu kana fakkaata isiniin jedha odeeffannoo karaa maallaqa qabatanii galuutiin qabu jechuudha kana nani beeku guutumaan guututti isa kana fakkaata isiniin jedha warri immoo maallaqa keessan adaraa keessan amman erginaadha intas gabbaa deebuutii danda'a akkuma kanatti achumaanii akka kana godhatee tooyi inaafsiniin jedha gabaa gurraachanii ani jechuudha maallaqa koo karaa baankiitiin hergeen beeku jechuudha hanguma barbaade yoo ta'e maaliif birrii 5 birrii 10 20 kan irra darbu kun nuufi walitti jechuudha gaafa cimmee nuuf qoricha siniin jedha obboloota koo kanaafiyyuu gola namaa keessatti gubachuun keenya nuuf adabalamu hin jijjiiramna hin guddannaadha fi kanaafiyyuu mootummaa soo ta'ee wanti inni nu godhu hin jiru siniin jedha wanti nuti biyya keessaa hin bitanna yoo jenne wanti gatii xiqqaadhaan argannu hin jiru siniin jedha lafa duwwaa miliyoonaan argachuuti hin dandeenyu jechuudha yeroo hammaa kanatti kan kaartaa qabu kanaafiyyuu maallaqa keessanii seera hin qabadhaadha siniin jedha obboloota koo duratti jechuudha maallaqa karaa baankiitiin iyyuu yoo arganne laftillee akka ammaa kana miti jechuudha miindaa waggaa tokko fa'aa otoo hin guutin lafa kaaree meeqa bitachuuti dandeenya amma garuu akka sana miti jireenyi karaa hundaaniyyuu qaala'ee jira waan ta'eef karuma gabaa gurraacha kanayyuu erganne waan nu hawwaatu miti isiniin jedha obboloota koo rabbi immoo nagaan biyya keenyatti nu galu yaadaaf karoora keenya hunduma isaayyuu isa fedha isaa ta'e uumaan keenya nuuf raawwatu in dhiphatinaa iyyaaddainaadha inni nagaan nu baase nagaan nu galchu isiniin jedha amma sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura dogoggoriyyoo jiraate na of galchaa isiniin jecha viidiyoo kana immoo sheer naaf godha na jajjabeessaa adaraa keessanii isiniin jedha obboloota koo turtii gaarii qabaadhaa hedduu sin jaalladha.